odola gubbaarratti kan argamu mana amantaa Xiqqoo jedhamu achirratti argattu jechuudha. Jabalaan isa akka view isaarra dhaabbatanii argama bishaanichaa akkasuma immoo fageenya bishaanichaa baay'inaan isin ibsamuu danda'a. Fageenyi bishaanichaa meetira 78 fagaata. Inni immoo gamarraa qaxxataa asii achi hin ceetu yoo ta'e Habashaan jechuudha namni keenya Itoophiyaawwan dhibba family ada wanci targamna wanci akkuma argatanii seensarratti kana fakkaata wanci baay'ee bareedaa fi qilleensa hawwataa yeroo aduun ba'us yeroo qorraas kan namatti tolu kunini hojii ijaarsa piroojeektii akka turizimii wancii jira daandiiti kana fakkaata wancii mee gara sileena qabi wancii akkanuma amti wajjin wanci kana fakkaata akkuma argaa jirtan family nageenyi badhaadhaa adda magaalaa wancitti argamna magaalaan wanci maal akka ta'e obboleessa keenya kanarraa hin dhageenyaa obboleessa keenya maqaan kennu maqaan kiyya Daawit Magarsaan jedhama. Gaheen hojii kiyya daawwachiisaa waldaa Ikooturizimii Haroo Wanciiti. Haroo Wancii fageenya Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 irratti argama. Harri Wancii dhohiinsa volkaanootiin uumame. Yeroo kiiloomeetira tokko deemtanii arguu dandeessu. Iddoon kuni seensa isaarra jira jechuudha. Amma seensarra jira jechuudha. Tikkeettii waajjira isa kana seentanii tikkeettii murattanii baatu. Erga tikkeettii fudhattanii baatanii kiiloomeetira tokko deemtu. Kiiloomeetira tokko erga deemtanii bakka view isaarra dhaabbatanii argama bishaanichaa akkasuma immoo fageenya bishaanichaa baay'inaan isin ibsamuu danda'a. Fageenyi bishaanichaa meetira 78 fagaata. Gubbaa gadi. Bal'inni isaa immoo hektara 560 uwwisee jira. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaadha. Oomishtoonni immoo asirratti marguu danda'ani kan akka warqee kan argachuu dandeessa. Nyaata aadaa naannoo keenyaa beekamaadha. Isaan kana fakkaatanidha. Ol ka'insi naannoo kana bakki nama nuti irratti argamnu jechuudha. Altitude afaan Ingiliffaan jennuun naannoo 3000 irratti argamna bakki ol ka'insa qilleensa baay'ee qabbanaadha. Baay'ee ho'aas miti, baay'ee qorras jedhamu. Baay'ee giddu galeessa jireenyaa mijataadha. Xiqqoo hin qorra malee dhibee hin qabu. Hin qorra malee dhibee hin qabu jechuudha. Isa kanaafi amma namootiin baay'een yeroo gara dhufnutti baay'ee akka qorruu fi akka uffata qorraa qabannu nu himaa turani. Isin ammoo waa'ee kana maal jettan yeroo hunduma qorraboo yeroo hunduma ammoo hi'oo. Yeroo kamuu qilleensa qabbanaadha. Maaliif baddaadha waan ta'eef jechuudha. Baddaadha ol ka'insa irra siin jedheera. Ol ka'insa naannoo 3000 irratti argama siin jedheera. Sababii kanaatiif hin qorra malee dhibee hin qabu. Garuu yeroo gannaa xiqqoon qorra. Akkasuma immoo ji'a sadaasaa kaasee qorri bu'a. Qorri kuni qorra hadii lafarratti bu'uu danda'a. Qorri kunis immoo miidhuu hin danda'u. Uummatas kan miidhuu hin danda'u. Xiqqoo baala warqee kana marga kana xiqqoo olafsuu danda'a malee innis miidhaa namarra kan geessisu miti.
Okay, bal'inni isaa kun hagam bal'ata akka mee tilmaamatti? Hektaara 560 bishaanichi kan uwwisee jiru jechuudha. Kan bishaanichi uwwisee jiru hektaara 560. 560. Bal'inni bakki namni deddeemee daawwachuu danda'u. Bakki inni irratti daawwachuu dandeessanii kallattii lama jechuudha. Kiiloomeetira tokko erga deemtee adda baafatta. Otoo bakkee sana jiraannee baay'inaan si ibsuu danda'a. Kiiloomeetira tokko sanaan dhaabattee jirtu kallattii lama. Kallattiin tokko bishaan uwwisee jira jechuudha. Bishaan laaluu dandeessa. Bishaanicha hektaara 560 siin jedhee kallattii tokko immoo bosona uwwifamee jira. Naannoo bosonaa sana keessaan immoo yoo deemte kiiloomeetira 2 miilaan deemta. Miilaan deemtee yeroo ilaaltu bishaan ho'aan illee jira. Bishaanii hamboo illee jira. Akkasuma immoo riqichi socho'aa afaan Ingiliffaatiin biriij jennu sana riqichi socho'aan kan mootummaan keenya nuti ijaare baay'ee bakka miidhagaa ta'e achi keessee daawwachuu dandeessa. Baay'ee seensi irratti akkana bareedee akkuma argaa jirtan seensi kana fakkaata. Akka seensa irratti akkana bareedee jedhee keessa seennee jenne immoo hagam akka bareedu kan waliin daawwannu ta'a. Inni asirratti argaa jiru kuni bishaan baay'ee gaara kana keessa yaa jira. Bishaan kunini namatu tolcheera moo kama maqaati? Kuni nam tolcheedha. Kuni fakkeenyaadha malee nam tolcheedha. Uumamni bakkee kana osoo hin taane kiiloomeetira 4 booda waa'ee uumamaa laaluu dandeessu. Kunama nam tolcheedha jechuudha. Bakka baay'ee bareeda. Akkuma argaa jirtan faamilii kana fakkaata. Gara keessa deemnaa haga dhumaatti nu daawwadhaa. Obboleessa keenya guddaa galatoomii haga dhumaatti ammoo akka nu wajjin taateetti keessa kana hunda nu daawwachiiftu. Abdii guutuu qabna. Isin warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan peejii kana sabiskiraayib godhaa. Akkuma argitan wajjin qilleensa hawwataa fi kan jireenyaaf mijatu akkasuma immoo kan warqee nyaata aadaa Oromooti eessatti illee kan nyaatamuu fi eenyullee kan sooratu danda'udha. Kan magarsiistudha yeroo hundumaa magariisa seensa irratti asii tikeetii moratanii asii ammoo yoo kaatan kiiloomeetira tokko deemtanii ammoo bashannantan jechuudha. Kana fakkaata turtiin haga ammaa turre kana gara keessatti seennee kan isin mul'ifnu ta'a. Akka dhumaatti nu daawwadhaa. Warroonni wanti dhufuu barbaadan ammoo asumaan obboleessa keenya qunnamuu dandeettanii kana waan ta'eef galatoomaa waan jettu qabdan biraati. Nagaan gala waaqayyo sun faana ka'u. Amma ganaa sinaa waan ta'eef yeroo galdan simannaa bakkeen bulmaataan jira yaaddayina manni siree kan qonnaan bultootaa jira iskaalaa itti jira bakki itti boqotaa bakki bashannana iddoo hedduu jira koota jechuun barbaada. Ayyee guddaa galatoomi rabbirraa isa bira argama rabbirraa soqaarra rabbirraa bira deemuu dandeessu. Rabbirraa bira deemuu jechuudha hin deemte. Ayyee kana fakkaata akka dhumaatti nu daawwadhaa obboleessa keenya kaameramaan Bukkuukii atillee guddaa ulfaadhu. Thank you so much bro. Yoon sin ibsee borullee jechuudha. Bakka amma dhaabannu kuni mul'ata wancii jedhama. Iddoon ammarra jirru kuni jechuudha. Mul'ata wancii jedhama. Ol ka'iinsi isaa 3,100 irratti argama jechuudha bakki kun. 3,100 irratti argama bakki kun jechuudha. Ol ka'iinsi isaa lafa wanniinsaa jechuudha. Kanarraan kan hafe wancii jechuun jecha waciitii jedhamurraayi maqaan isaa moggaafame. Waciitiin golbobboodha waan ta'eef waan bareeda keessaa waan nyaatamu jecha waciitii jedhamurraa wancii irraa moggaafame jechuudha. Bakki nuti immoo akka mirgaarraan yoo deemne kan akka bishaan amboo uumamaan jiru argattu, bishaan afaafaatee argattu, dhiqabaaziin jira dhukkee bishaan keessa teessanii dhiqattan argattu, dildila illee gar kanarratti argachuu jechuudha. Kanneen akka mukkeen uumamaa bakka bosona bineensota asirraan argattu akka mirgaarratti. Gara akka bitaatiin immoo yoo deemne bishaanii fi odola gubbaarratti kan argamu mana amantaa Xiqqoo jedhamu achirratti argattu jechuudha. Jabalaanis yoo barbaadan zuuriyaa deemuu dandeessu. Yoommoo kallattiidhaan dhaqxan kallattii dhaquu dandeessu. Bakka bashannanaa bakka immoo qonnaan bulaa manneen qonnaan bulaa jira. Bakka bulmaatii achi dhaquu bulmaatii hin dandeessu. Iskaalaayitii yoo barbaadan mootummaadhaan kan immoo jiruun achi buluu hin dandeessu. Bakka kana bakka hunda dhaquu dandeessu waan ta'eef yeroo deemnu immoo waliin kallattii hin deemne innaa inni deemuu innaan doodhan ammoo jenne waan doodhatan tokko footollee yeroo kaatan waliin wal taanee waliin deemuu qabna jechuudha. Gaarii kun maal jedhama? Gaarii kun maal jedhama? Wancimaan beekaman? Wancum jedhama hundi isaa walumaa gala jechuudha. Walumaa galatti maqaa of danda'an qabaas? Ayi hin qabu naannee kun kinoon mul'ata asirraa namatti ilaaltan zuuraasaa jechuun bishaan beessatii sana gidduutti argamu kana zuuriyaasaa deemtu jechuudha. Yoo barbaadan asii achi dhaquu hin dandeessu birriinsaa hin qannasa inni kun.
birrii 400 jechuudha. Inni immoo gamarraa qaxxitaa asii achi hin ceetu yoo ta'e Abashaan jechuudha namni keenya Itoophiyaawwiin birrii 600. Isaan warri immoo faranjoonni immoo birrii 960 jechuudha mana maxxaatti kan jedhu. Bishaan gaarreen keessaa argaman. Bishaan keessaa ta'ee bosona keessaa illee. Bishaan keessa bineensonni nama miidhan wanti jiran jiru. Bosona keessa somtuu hin jiru. Wanti nama miidhan. Okey, wanni amma wanti jedhamu kun wacarraa uumame. Wanti jedhamu kun jechuun waciitii jedhamu waciitii irraa uumame. Bara kam moggee wanni kun? Bakki inni uumame jechuun moggaasni kun bara kam kennamee fi moggaasni wanci jedhamu. Akkuma nuti manguddoo keenya irraa akka dhageenyutti durumaadha. Akaakileen keenya hunduu akkasitti nutti himaa turan jechuudha. Akaakileen keenya illee akkanumatti dhaga'a. Kanaaf bishaan kun immoo kan uumame boolkaanoodhaani. Boolkaanoo dhumataati jechuudha. As keessa bishaan iddoo ka hurka qabullee hin jira jechuudha. Bishaan ho'aan jira. Kan qorraallee. Qorraan jira. Faafaateen bishaan ho'aan jira. Amboohaan uumamaan jiru kan jira. Kan akkana jira jechuudha. Bishaan keessatti fakkeenyaaf bineensoleen nama miidhanitu argama. Isaan akkam akkamitti argama bishaan keessaa? Fakkeenyaaf qurxummiin argamuu danda'a bishaan keessatti. Qurxummiin baay'inaan illee jiru. Qurxummiin baay'inaan jira jennee fudhannu. Maaliif arguu hin dandeenyu waan ta'eef. Garuu duraan wanti jaamuudha kan amma gammaatti. Kan akka daakiyyee jira. Wanni jaballi jira. Jiruun jechuudha. Alumineemiidhaanis jira. Warreen akkanaa argattu jechuudha. Waan itti fayyadamu. Bakki dildilaa harka mirgaa irratti argama. Isa boru dhaquu dandeenya. Inni immoo bakka sanatti fardallee achi argattu yeroo deebitan randi isaa baay'ee ulfaata waan ta'eef jaabbattanii ba'uu dandeessu. Amboohaa bishaan uumamaan achitti argamu achi jira. Bishaan faafaateen achi jira. Wanneen amma iddoon kuni bal'ina seentimeetirii mataa isaa qaba yookiin kiiloomeetira mataa isaa. Ol ka'iinsaa fi sadiiti. Ol ka'iinsa kuma sadii tokko irratti argama. Kuma sadii dhibba tokko ol ka'iinsa. Bal'inni isaa kan irra qubateeru fakkeenyaaf naannoon kun iddoo hawwata turizimii wanci jedhama. Wanti beekamu jira haga inni irra qubatameeru fakkeenyaaf kiiloomeetira haganaa ta'u. Bishaan isaa hektaara 560 irratti argama. Bishaan isaa. Bishaan isaa jechuudha. Mukaan alatti bishaan isaa qofti. Bishaan isaa jechuudha. Gadi fageenyi isaa immoo meetira 78 bakki guddaan isaa jechuudha. Lafa jala gadi fagaatu. Kan gadi fagaatu jechuudha. 78 irratti argama. Ayyee galatuma ulfaadha. Wanti immoo Oromiyaa keessatti hawwata turizimii isa tokko. Isa beekamaa illee isa tokko illee. Iddoon hawwata turizimii kuni tajaajila kennuu kan jalqabe yeroo kamitti beektan jiramoo akkam? Bakki inni kenna jammare amma qaama mootummaatiin kan jammare waggaa 3 edda jammare jechuudha. Edda moociin kun xumurame waggaa 3 jechuudha. Kan garuu keessummaan dhufaa ture durum wanci dhufaa ture jechuudha. Moociin yeroo sana akkasitti mijateef hin jiru. Galii baay'inaan galchuu hin jiru jechuudha. Moociitu rakkisaa ture keessummaan karaan seenuu hin jiru. Moociin caccabaadha. Fardaan deemaa turan. Awwaara. Yeroo duraa amma ispaaltiin hanga dhumaa irratti amma mana uummataatti ispaaltiin galee jira. Iskalaayitiin illee bakki nyaata argattu duratti hin argamu baay'inaan jechuudha. Mana uummataa bulee nyaata warqeerraa fayyadama duratti jechuudha. Amma nyaanni aadaa Oromoo hedduun jiru. As keessatti fakkeenyaaf nyaanni aadaa dhiyaatan jiru moo namootuma as keessa jiran yookiin immoo jira nyaanni akka unkuroo inseenii jedhamu nyaata warqeerraa inseeniin jira ollataan jira cibsiidhaan nyaachuu kan dandeessu ittoodhaan yoo barbaadde ittoodhaan nyaachuu dandeessa. Amma nyaanni wanci damma argachuu dandeessaas wanti hundi in argama jechuudha asirratti wanta ati dhabdu hin jiru. Amma iddoo kana keessa hawwatuma turizimii qofa taa'eetuma ta'amoo namoonni dhuunfaa keessa jiraatan manneen as keessa argaa jirra waan ta'eef namoonni dhuunfaa as keessa jiraatan jiru moo hawwatuma turizimii qofa taa'ee jira yeroo kanatti? Namoonni dhuunfaa sirriitti jiru as keessa namoonni dhuunfaa baay'inaan iyyuu kan jiru isaanii turistiinis walumaan jechuudha. Wal ta'ee uummanni turistiirraa keessummaa dhufurraa argata. Keessummaan dhufummoo uummatarraayyis waan barbaade argachuu danda'a jechuudha. Bitatee fayyadamuu danda'a. Amma duratti illee naan turte ol ka'iinsa isaa mirkaneeffachuudhaaf lafarraa ol ka'iinsi isaa iddoon amma jirru kun
asirraa kun amma bishaantu mul'ata. Jedha. Iddoon amma dhaabarreen kun Mul'ata ol ka'iinsi isaa wancii jedhama. Bakki kun mul'ata wancii mul'ata jedhama. Ol ka'iinsi isaa 3,100 irratti argama. okay. Bakki kun jechuudha. Asirraa Bakki immoo kun amma bakki bishaan kun bishaan wanci kan jedhamu bishaan isaa isa kanaadha. Innis hektaara 560 irratti argama. bishaan qofti. Bishaan qofti jechuudha. Okay. Gadi fageenyi isaa immoo 78 dha bakki guddaan isaa jechuudha. Meetira 78. Meetira 78. Okay. Badhiin lafa isaa bishaan qofatu addatti beekame moo badhiin lafa isaa waliigalatti wanti beekame jira wanti naannoo kana? Waliigalatti wanni beekame Okay, addatti wanti beekame jira. iddoo baay'eedha waan ta'eef wanci yoo jedhamu bakki fardaallee jira, bishaan amboohaan jira, ho'aan jechuudha. Bishaan amboo'aallee as keessaa argama. Amboohaan as keessaan argama. As keessa amma fakkeenyaaf gidduu naannoo kamii argama? Amma bakka amma jiru kanarraa Naannaa laga horaa jedhamutti argaman. iddoon as keessaa amma iddoon as keessatti daawwataman kun iddoo mul'ata wancii jedhamu. Fakkeenyaaf iddooleen daawwatanii kana addatti iddoo meeqamee qaba yeroo fakkeenyaaf amma iddoon beekamaan as keessaa iddoon dhaqamee daawwatamuu qabu kan hafeeru. Bakka baay'eedha wanci iddoo kana kan jettu. Iddoon hundi kan doodhatamudha. Wanci kan gargar baasu waan uumamaan doodhatu ni jira. Kan uumamaan ala immoo wanti hojjetamee doodhatamu ni jira jechuudha. Uumamaan baay'inaan kan doodhatu wanti bakka biyya biraarraa wanci adda adda godhu bosona asumatti argatta. Bishaan uumamaallee kan akka bishaan amboohaa asumaayyee argatta. Uumamaan kan jiru jechuudha. Uumamaan kan jiru. Uumamaan kan jiru asii argatta. Bishaan uumamaan jiru asii argatta. Qorraan illee akkasitti jira. Bishaan isaa gara 42tu jira kan yaa'u bishaan kanatti jechuudha. 42 as keessa kan dabalamu. Eeyyen. Bishaan 42 Mallee xaafii adda addaatiin gogsee kan jiru jira. Gara 35 argachuu dandeettis jechuudha bishaan kanatti yaa'u. Bishaan garagaraa Burqaa jechuudha burqaa. Amma bishaan kun asitti dhaabateera moo gara iddoo biraa yaa as keessa moo Bishaan kun yeroo gannaa sa'aatii kana waqtii kana gibee deema jechuudha. Bishaan kun karaa gara gibeetti yaa jechuudha. gibeetti yaa'a jechuudha. Malee as hin dhaabatu. Waalgaa deeme gara gibee deema. Amma fakkeenyaaf yeroon kun gannaa yeroo kanatti amma yeroon gannaa gara gibeetti yaa yeroo bunaa hin dhaabatamu moo yeroo bunaa akkasuma itti Yeroo bunaa yaa'u achum dhaabbata yaa'a ni hir'ata. Ganna kana bishaan hin dabala yeroo sana yaa'a. Yeroo bonaa immoo hin qannasa waan ta'eef bona waan ta'eef hin yaa'u yeroo sana. Bona dhaabbata. Ganna gara gibeetti yaa asirraa gara gibeetti. Waalgaa deema bishaan isaa Waalgaa. waalgaarraan gara gibeetti. Ayyee galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa isinis kenna. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving.